Yooyyaa ashama harka fuunee ilmaan Oromoo qaqqaalii sadarkaa idil addunyaatti argamtan nageenyi keenya oowwaan iddoo isin jirtanitti isin haadha qabu isin jechaa egaa akkuma beekamu yeroo dheeraadhaaf adda banlee turre sababa ramadaanaatii fi akkasumas wantoota garaagaraatiin jechuudha har'a deebinee dhufnee jirra. Keessattuu dhugaa dubbachuudhaaf ji'ootuma torbaanuma darban kana keessa Oromiyaa keessatti waggootuma kana bara kana keessa hedduun keenya beektonni Oromoodhaa, hayyoonni Oromoodhaa, aktiivistoonni Oromoodhaa warroonni baroota hedduudhaaf fincila diddaa gabrummaarraa eegalee humna jijjiiramaa kana fiduu keessatti shoora olaanaa, shoora gurguddoo warroonni taphatan akkasumas hidhamtoonni siyaasaa Oromoo yeroo hidhaa mana hidhaa keessatti turan bifa hawaasa Oromoo biyya daasporaa kana keessa jiru keessattis warroonni hoggantoota sabaa, hoggantoota uummata Oromoodhaa kan ta'an biyya alaa kana keessatti hedduun keenya dhugaa dubbachuudhaaf hiikamuu hidhamtoota siyaasaa Oromootiin wal qabatee akka waan Oromiyaan bilisoomtetti akka waan gaafiin uummata Oromoo deebi'atti qabsoon Oromoo jabaatee gaafiin uummata Oromoodhaa deebi'ee Oromiyaa keessa nageenyi waaraan jiraatee Oromiyaa keessa gartee bahanii galuun dimokiraasiin akka waan lafa qabatetti itti fakkaatee warroonni gartee qabsoota laaffisan hedduutu jira. Maqaa isaanii dha'ullee nan barbaachisu isaan of beekanii nutis of beekna jechuudha. Anumarraa eegalaati. Uummata keenyaaf, saba keenyaaf qabsoo mooraa bilisummaa Oromootiif sagalee ta'urraa of lagachuu, of qusachuu yookaan ammoo ispiidii ittiin deemaa turre san hirdhisuun nurraa mul'ata. Hedduun keenya warroonni aktiivistoota jennuun kan of beeknu ammoo dhugaa dubbachuudhaaf bifa gama miidiyaatiinis haa ta'uutii gama hedduudhaan qabsoota na laaffisuu yookaan ammoo dhimma dhuunfaa yookaan ammoo bu'aa garaagaraa argachuudhaaf namuu gama qoosatti haa ta'uutii gama inkamii argachuu sooshaal miidiyaadha jechuudha yuutuubii ta'uu danda'a. Appiilee garaagaraa warroota biizinasa warroonni dhuunfaa namoonni adiin banan irratti haa ta'uuti qabsoo garasiisinis geggeessuun ni danda'ama. Maaliif dhimma keenyatti yookaan dantaa keenyatti dhufte warroonni jettanii gaafii kaasuu dandeettan hedduun keessan jiraachuu maltan. Garuu har'a wanni isin gaafachuu qabdan nuti har'a eessa jirra? Sadarkaa kamirra jirra? Kaleessa hoo eessa turre? Akkamitti deemaa turre? Kallattii kamiin tarsiimoo kamiin deemaa turre? Har'a hoo akkamitti mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo haa ta'uuti sagalee saba keenyaaf uummata keenyaaf ta'uudhaan laaffifne hawaasni Oromoo daasporaa keessa jiru koominitiileen Oromoo biyyoota weestarnii keessa yookaan biyyoota lixaa keessa jiran eessa jiru har'a kaleessa eessa turan odoo hidhamtoonni siyaasaa Oromoo hiikamiin dura eessa turan hidhamtoonni siyaasaa Oromoo hiikaman jechuun ammoo jumlaadhaan hiikamanii gaafiin uummata Oromoo deebi'ee osoo jiru osoo hin ta'in muraasatu hiikaman har'a persentii 10 qofa si garsiisanii persentii 90 jumlaadhaan siidha jumlaadhaan sirashana duguggaa sanyii sirratti raawwachaa gochoota yakka waraana duguggaa sanyii sirratti dalagaa drooniidhaan uummata kee saba kee lammii keetuma har'a akka wanni takka biyya Oromiyaa keessatti hin ta'initti biyya daasporaa keessa kun carraaqata kun hin dalagata ka konkolaataa akka taaksii ta'e ka taraakkaa akka kuulii dalagu kuulii ka faabrikaa industirii keessa dalagu hundi kenna of irraanfannee jirra. Yoo dogoggore ati dogoggora qabdanaan jettanii na sirreessuu dandeettan. Garuu har'a yakki Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru yakka waggaa 30 dalagameen beeyne sirnoonni darban saba uummata Oromoo irratti lammiilee nagaa irratti raawwatanii beeynetu obboloota keenya ilmaan Oromoo irratti raawwatamaa jira. Har'a garuu Oromoo atiin waan ofii keetii dubbachuu dadhabdullee seenaatarri Ameerikaa deengadamaa siin jedhe. Warroonni fakkeenyaaf Itoo Foromii dhaggeeffachuu dandeettanii Antoonii Biliinkenii illee maxxansee jira. Seenatartichi illee tiwutarii isarraa maxxansee jira. Anuu poostu godhee jira. Maal jedhe? Yakki Yukureen irratti raawwatame fi yakki Itoophiyaa keessatti raawwatame gargar baafamee laaluu qabu jedhe. Lolli Itoophiyaa keessatti gaggeeffamu jiru akka waliigalatti lubbuu namoota nagaa 500 ol galaafatee jira. Yakkoota waraana war crime against humanity isa jennu yakkoota waraana gurguddoo ajajoota mootummaatii fi hoggantoota olaanaatii fi ajajoota waraana Itoophiyaatiin raawwatame. Kana ammoo Itoophiyaa mootummaa Itoophiyaatii fi sirna Abiyyi qofa osoo hin taane Isaayyaas hin dabalatee jechuudha.
yakki gaanfa Afrikaa biyya Itoophiyaa irratti raawwatamee fi yakki Yukureen keessatti raawwatamaa jiru gargar baafamee ilaaluu qabu. Attention qofti waan Yukureen qofaaf kennamu hin jiru. Mention is a mention yookaan ammoo human is human. Ilmi nama ilma namaati. Yakki gurguddatu raawwatamaa jira ka jedhu ibsa baasanii turan. Ibsa kanarratti ammoo Antooni Bilinkan mootummaan Ameerikaa yeroo kalutti ejjennoo isaa ifa godha. Kana ammoo ka godhu gama mootummaatiin qofa loogoo osoo hin taane jarmoota siyaasaa fi mormitootaa fi lammiilee biyyattii uummata nagaa as a personal uummata nagaa beektota hayyoota kam wajjin yakkoota mootummaan Itoophiyaatii fi biyya sana irratti raawwatame ka qaamni hidhatee raawwates. Kana yeroo jennu Abiyyi qofa irratti osoo hin taane qaamni hidhatee socho'u kamuu fi mootummaanis raawwatan hunda isaanii daataa ifa godhuuf jirraa jedhan. Har'a ammoo mootummaan Abiyyi jaarsota ergatee miila Joo Baayidanii fi Antooni Bilinkan irra kufee nasattara waan isin naan jettaniin fudhadha. Garuu badii fi yakkootaan dalageef dhiifama naa godhaa naa araarama ammoo waan isin jettaniin godhaa qabxii awwalaa kaa'ee jira. Balbala banuu karaa banuu bajata mootummaa keessattuu ispeeshaalii wanni isaan fookas irratti godhan waa'ee naannoo Tigraay. Waa'ee naannoo Oromiyaa dantaa Oromiyaati. Atiin iyyi Facebook irraa TikTok irraa bakka barbaadde irraa maarree ol darbaa taap jechuu dandeetta. Baay'isooyi dhiifama naa godhaati. Yoo warroonni hedduun namoonni hedduun kanatti mufattan taati. Nuuf kolcha. Har'a namoonni hedduun comment like share taap gochuu dandeettan. Garuu akkasii like fi share gootan quba keessan tuutan sanitti lubbuu namaa Abiyyi galaafachaa jira jechuudha. Ana wajjin nana manina, ana wajjin naasa'ina. Warroonni qubee afaan Oromoo dubbisuu beeytan gabaasa BBC afaan Oromoo deemaati dubbisa yoo isin dhiigan booyin. Godina Shawaa Kaabaa aanaa jaarsoo keessatti yakki duguggaa sanyii gochi yakka waraanaa gochoota jajjaboo gara jabina ilmaan Oromoo irratti raawwataman. Kan raawwate diinaa miti beeki. Kan raawwate alagaa miti. Garuu diina caalu fira keettuu gochoota kana raawwate. Ilmaan Oromoo Tuulamaa Shawaa Kaabaa aanaa jaarsoo irratti gochi duguggaa sanyii raawwatamee jira jechuudha. Maaliif raawwatan? Gaafa Karrayyuun abbootiin gadaa Oromoo Karrayyuu jumlaadhaan poolisii ajaja Shimallis Abdiitaatiin rashanaman dantaarraan kaannetiin laafisteetti ilaaltaatiin homaa sitti hin fakkaanne guyyaa lama iyyiita callifte Haacaaluu hojjetan guyyaa lama hin beekan Oromoon akka guyyaa lama iyyee caacataa callisuun beekan dhugaa isinitti himan kana sirriitti diinni si baree jira garaa kee keessa kee diinni si baree jira jechuudha Oromoo. Deengadda ummata nagaya kan nagaan bahee qotatee bocatee galu ka qaala'iinsi jireenyaatii fi tasgabbii fi nageenya dhabuudhaan gaaga'ama jireenyaa fi gaaga'ama uumamaa tiin wal qabatee rakkoo fi cimimmuu hamaa keessa ummata jiru ummata nagaya duroon hin tumamu wantumne isin ka miidiyaan gabaasu malee yoo hin dhageenye jechuudha. Ka ajajaan waraanaa waliigalaa Itoophiyaa Biraanuu Juulaa Oromoo Shawaa Araarsaa Mardaasaa itti gaafataman poolisii komishinera Oromoo itti gaafataman balalii xayyaaraa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa waliigalaa itti gaafataman Oromoo kan jeetti ajaju kan diroonii ajaju kan rookeetti sitti ajaju kan taankii si bobbaasu kan waraana si bobbaasu kun hundi isaanii ilmaan Oromooti. Oromoo himatan maqaa Oromoo himatan. Garuu har'a yakka naannoo Tigraayitti hojjetame oltu ilmaan Oromoo irra raawwatamaa jira. Mee hoggantoota abbootii gadaa Oromoo jumlaadhaan qabanii rashanan kan paartiin badhaadhinaa amane kan hoggantoonni naannoo Oromiyaadhaa amanan nutu raawwate qaama keenya jedhanii taayya dandaatii fi tana kaanfaallee fudhatan amananii irra shafaaffananii bira taran. Har'a garuu ilmaan miskiinanii irratti OBN gabaasee jira yoo argitan Oromoo yoo na dhageeffattan yoo nama dhaga'u nama qayyabatu taatan
OBN gabaasee, ETV gabaasee, Faanan gabaasee. Ummata nagaa warra waraana fakkaanne yaa Oromoo isin waraana bilisummaa Oromoo miseensa waraana bilisummaa Oromootiif ummata waa takka keessa hin jirre kasattuu nama kiiloomeetira tokko guluuf bar enerjii isaan beektaa bar. Jaarsa waggaa 60-70 qabalinee ajjeesuun shanee qabnee jedhan maqaa ittiin Oromoo cabsan taargaa ittiin Oromoo balleessan laala waa lama filadhaa waa lama laala dhageeffadhaa gochi dheengadda raawwatame gocha Booranaaf Gujii keessatti raawwatameen gargar hin jiru yakka waraana abbootii gadaa Oromoo irratti raawwatame har'as drooniidhaan sii dabalaa jira wallagga maaliif gaafa drooniin wallagga irratti raawwatamu hin callifnee arrallee callisaa jirtaa borillee godina Oromiyaa guutuu waliin si gahaa jechuudha. Okay. Mallas Zeenaawii maal jedha beekanii? Buzuun hizba maqannas ይቻላል jedhe uummata baay'ee kan hir'isuun hin danda'amaa jedhe. Kalkuleeshinii san ammoo Abiyyiitti fayyadamaa jira. Akkamitti itti fayyadamaa jira Abiyyi? Har'a okay isinii fita. BBC deemaatti dhageeffadhaa. Bulchaan aanaa Jaarsoo miseensota Shanee TV miseensota ummata nagaa irratti yakkoota raawwatame raayyaa ittisa biyyaa wajjin qorachaa jirra. Eenyu interview godhe BBC. Itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa naannoo Oromiyaadhaa. Kureen Abbabaa Garasuu inuu quban qabu dantaan inuuyyuu quban qabu siin jechaa jira bara. Akkamitti bro? Akkamitti? Qumaara lubbuu ilmaan Oromootiin taphachaa jiranii jechuudha. Qumaara lubbuu ilmaan Oromootiin taphachaa jiran jechuudha. Ikaleen ni beeka, ibaluun ni beeku, ibaluun quba qabaa, ibaluun quba qabu minaamin. Erga Abbabaa Garasuu kana jedhee irraa ba'ee booda jiraattota naannoo aanaa Jaarsootti BBC'n bilbile. Barruu BBC deemaatii dubbisa. BBC'n katti bilbile nama abbaan obboleessi wasilli eessumni irraa ajjifame bilbila. Ilma kiyya jedhe sa'aatii 12 fi naannoo sa'aatii 12 walakkatti nuyi loon bobbaasee jirutti ilma kiyya na biraa fuudhan jedhe. Abbaatu jedhee beeki. Abbaa gudeeda dhalatu jedhee beeki. Gudeeda dhalatu BBC'tti intervii kenne. Ilma kiyya na jalaa fuudhanii Shanee orjinaalayyuu kana shiftaa arganne jedhanii odoo abbaa sagaleen abbaan dhaga'u ilma isaa jalaa rashanan. Ilma isaa jalaa ajjeesan. Maaltu si dhaga'ama? Reeffa ilmaan kennaa soqannee arguu dadhabnee wasilli jedhee sumni jedha. Kaan ganama subiin dhufanii biraa fuudhan BBC'n sitti himee jira bara. Ummata nagaa shiftaadhaa Shanee hojii yaasni jechaa jiranii bara. OBN si gabaasee jira bara. Ummata nagaa kawaa takka keessa hin jirre, kawaa takka hin beeyne, kan miseensa jaarmee siyaasaa kamiyyuu hin ta'in, kan ofiifuu waan nyaatee dhuguu hin qabne, kan qaala'insi jireenyaatii fi rakkoon uumamaa ishtirasa adda addaatii fi cinqaa fi ciinsoo adda addaatti uume kana jumlaan rashanaa jiran jechuudha. Okay, amma wanni isinii galan fakkaate. Oromoo Booranatti, Gujitti, Baaletti, Arsitti, Shawatti, Wallaggatti bakka hundatti jumlaan rashanuun hanga abbootii gadaa abbootii amantaatti illee yeroo gabaabaa hin dhufa. Maaliif kana gochuun barbaachise? Kanaaf deebii Shimallis Abdiisaa mataa isaa siimaa jira jechuudha. Ajandaa guguddaa akkanaa kana kafar godhuudhaaf Shimallis Abdiisaa haasaa sii fida jechuudha. Shimallis Abdiisaa warroota kama garaya jirba warroota nuti miidiyaa irratti nagarre kan kana dubbadhu miidiyaa irratti jedhanitu jira jechuudha. Har'a Facebook irratti maal maxxansaa jirtan? Har'a TikTok irratti maal post godhaa jirtan? Haasaa Shimallis kan bu'aa hin qabnetu ajandaa isinii ta'e jechuudha. Ajandaa dhugaa, ajandaa haqaa jijjiirtanii jechuudha. Haasawni Shimallis mool lubbuu ilma Oromoo tokkotu siif qaali. Lubbuu ilmaan miskiinanitu siif qaali.
Shimallis Abdiisaa irra deddeebi'ee maal siin jedhe Abiyyi irra deddeebi'ee maal siin jedhe paarlaamaa keessa taa'e dhala dhaabaa hin dhalinaa qaala'insa jireenyaa qannasu dhala dhaabaa Shimallis illaa irra kan dubbatemi asiin durallee dubbatemi Abiyyi Ahmad dheengadda paarlaamaa keessa dubbatemi kun isiniif haraa okay Oromiyaa keessatti waggaatti nama miiliyoona tokko oltu dhalataa qaala'insi jireenyaa akkamitti hin daballee dhala dhaabii siin jedha biyyi dhala dhaabii siin jedha Shimallis okay Oromoo waggaatti miiliyoonni tokko yoo ka dabalu taate ka miidiyaa irratti dhagaameef hin dhagaamii wajjin 500% 50% hir'isuu qabna lubbuu ilmaan Oromoo rashanuu ajjeesuu Oromoo balleessu kaayoon jedhaa kana gaa kun kaayoo nafxanyaati kun kaayoo diinnan Oromooti kun kaayoo alagaati kun kaayoo itti Oromoo balleessan Oromummaa Oromiyaa dhaloota balleessuu 500 okay reeshoo jarri kana miliyoona jedhanii miti miliyoona keessa 500 yoo fixan 100 san keessa sabboonummaa Oromooti itite ka guddatu parsantii meeqa sirna kanaan kan bocamee guddatu akkam waggaa 20-30 keessatti maal godhuu dandeenya ka jedhudha jechuudha warroonni isaan rashanan keessa akka BBC'n gabaasetti qeerroo umriin isaanii 20 keessa jiru jechuudha dhaloota kana rashanuudhaan dhaloota kana kolaasuudhaan dhaloota kana hamilee cabsuudhaan dhaloota kana gartee akka inni hamilee hin qabaanne akka inni viizhinii hin qabaanne mul'ata hin qabaanne galma hin qabaanne kaayoo hin qabaanne hamilee cabsuudhaan hamilee ka cabsitu bar rashanuu qofaanii miti bar tokko qaala'insa jireenyaatti goota tokko rakkoo adda addaa akka inni rakkatee beelahee Abiyyi fi Shimallisitti harka kennatu godhu dhaloota naa qabaddatan hiyyummaan harka si kennachiisti rakkoon harka si kennachiisti nama rabbiitti amanu nama obsa qabu nama kaayoo fi akeeka galma qabsaa'uu fi galma jireenya qabsoo qofaa miti kaayoo fi galmi jireenyaa galeef qofatu waan kana galmaan ga'uu danda'a baraadii furguggee gadi jedhanii dabarsan ka jedhu mammaaksa Oromoo yoo sammuu keessa si dhufte qofa sirna biltsiginnaa jalaa ba'uu dandeetta yookaan yoo si rakkisa si beelessa hujii si dhabsiisa gaafa rakkattee beeloftee asiin ammoo qabsoon laaffattee maal jettu Abiyyi dhayxee harka kennattaa jechuu biltsiginnaa gaafsan biltsiginnaa maal si jedha akka saree foon sii kennaa jechuu ana malee hin jiraattu siin jedha si malee hin jiraadhu jetta eegas akka inni taate akka ተነቃፋ ምናምን ጃፈረሊፋ ምናምን አመጊሼፋ ምናምን ወር መቃየሙ ደንደ ተሳለሳሚፋ ምናምን ወሮት ዱ መቃለው ደንደ ነጅቹ አከ ኢሳኒ ታታይቹ ዋሲ ደርበሰን ቡተተክሰን አለ ጅሬኝን ቀብዱ ይቹ ኩኒን ዶም ዳስቦራ ዳበር ፓስፖርት ቀባቢ ብየ ካናዳ አውስትራሊያ ኖርዌይ ደቤ ጅራቹ እንደዳበር ከብየ ኬሳ ጅሬኝ ተደሰኒ አከ ኢሳኒት አመኑ ረቢ ገዲት አከ ረቢ ተቀበልጽግና ላሉ ጎደኒ ummata qaraa jiran qaala'insi jireenyaa addunyaarra dabaleen sababa godhachuudhaan rakkootti uumuudhaan maqaa siyaasaatiin dhiibbaa adda addaatiin kan biizinasa keessaa baasaa kan kasaarsaa ummata harka qullatti hambisanii ummata isaanii akka isaanii ta'utti bocachaa jiranii jechuudha Abiyyiifa biltsiginnaa kana godhaa jira har'a dhugaa dubbachuudhaaf warri biltsiginnaatti galee kun guutuun hin beektan warri daasbooraa biyya alaatti galee yoo xiqqaate $3,000 irraa $5,000 mootummaa irraa ji'aan argata yoo mallaqa yoo hayyuu Oromoon arrabsin yoo qabsoo Oromootii fi mooraa bilisummaa Oromoon abaarin mallaqni kun hin jiru sababa kana abaaranii jechuudha biyya alaa ta'ee mallaqa kana argatu maqaadhaaf mallaqa gana argadhaan jedhee damooza isaa ka ji'a ka argatu liistii loona barshunuun kiyyattiin Awurooppaatti inkamii ji'a ka inni argatu ka Awurooppaa foorjidii biyya alaatti dabarsiifatee doolaarra kiyya galiin Noorweetti doolaara Itoophiyaa 4,000 kun 5,000 jedha bara 1,000 takkan argatu 1,500 argatu bara foorjidii dabarsiifatanii biyya galan mootummaa galchan inkamii san biyyatti argachuu qaba jechuudha ka biyya keessaa hoo qaala'insi jireenyaa garaagaraatiin weerarsanii akka inni harka kennatu gochiisan jechuudha ka harka kennachuu dide ni falmatan beekan arra aktiivistiin Oromoo qabsaa'onni Oromoo
biyya keessa taa'anii falmachaa jiran eenyufaadha namoota hagam hin beekna hundi keenya jechuudha. Har'a nama meeqatu mootummaa kana gale hin beekna jechuudha. Mootummaan kun mootummaan amma jiruu fi sirni amma jiru kaalkuleeshinii dhaatee maatisii dalagee bu'aa kan bu'aan kiyya maalii kasaaraan kiyya maalii asii dhufee jira jechuudha. Har'a baay'ee dhiifama yaa godha ambarata akkaawuntiingii baradhee biizinasa baradhee akkaawuntiingii yeroo barannu keessatti ikoonomiksiin baranna antarpiraaran baranna waan hedduu barnoota hedduu keessatti baranna haala itti hojii uumtu antarpiraanshipiin baratta antarpiraara jechuudha. Manaajmentii barattaa maarkeetingii barattaa ikoonomiksii barattaa fiildiiwwan akka koman koorsitti jechuudha. Meejeriin kenna pirinsipilii haa ta'u malee faayinaanshaaliif haa ta'u malee. Gaafa barnoota kana barattu har'a anamma hin dhufaa an Saad Ismaa'il ibalu jedhamaa haala ittiin karaa gabaabaadhaan mallaqa itti argachuu dandeettan haala ittiin gartee karaa gabaabaadhaan waa'ee namu meentaalitii uummata Itoophiyaa saayikoolojii uummata Itoophiyaa biyyi nyaatee namoota hedduu isinii bobbaasii jira. Yoo bobbaasan jalaa kabaatan taati malee. Karaa gabaabaadhaan akkasiin maallaqa argachuu dandeettan akkasiin duramuu dandeettan an tiiktookii kiyyarra taa'ee feesbuukii kiyyarra taa'ee isinitti himuu hin dadhabne jechuudha. Garuu haala ittiin galma ga'uu dandeettu haala ittiin fiixaan bahuu dandeettu hin beektaatu namni sitti meeqii miti bara. Har'a sima kana daaspooraa hedduu gama sooshaal miidiyaatiin warroota mootummaa kanaa fi sirna kana morman kokomiitii adda addaa keessatti hiriira bahuudhaan maarree har'a namoonni hedduun ija shakkiitiin wallaalaa jiran. Hayyoon Oromoo cinaallee bahanii jiranii amma akkana mooraan qabsoo bilisummaa Oromollee raanfattee jirti gaggamaa sooshaal miidiyaatiin maarree amma ani dhufa tiktook irraa kan ammoo miidiyaa tokkorra taa'ee akkanatti asirraa ka'ee mallaqa akkana argadhee akkana godha mallaqa goloo qabaatte akkana godhe akkana siin jedha. Kana jechuun saayikoolojii uummata Oromoo abiyyi baratee jira jechuudha. Ilmaan Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa jirru rakkinni kenna rakkoo mallaqa rakkoo bu'aa akka ta'e abiyyi sirri beeka bareechee. Garuu biyyoonni bilisooman biyyoonni dimokiraataman rakkina mallaqaan qaban lammiileen isaanii dantaa mallaqaa osoo hin ta'in dantaa hegeree birmadummaa biyya isaaniitiif qabsaan. Har'a Yuukireen biyya Yuukireen irratti barra lammiilee bilaa Suudaan himaa hin taane Afganistaan koottaan lolaa ji'aan doolaara hagana isinii kafala yeroo jettu meeqatu kamtu rakkatee Itoophiyaan Finfinnee keessatti nama meeqatu salphiseni rakkoo mallaqa hiyyummaa lammiin isii hoo sababa maallaqaa dhabiinsaan loluu didee baqataa kan biyya sarara du'aa jira kun ammoo itti yaadna baasii lubbuu isaa baqatee beesaa sababa saayikoolojii sababa jireenyummaa fi birmadummaan biyya sanii galuu fidee baqata. Ka Itoophiyaa waan biyya isaan ta'in bifaan isan fakkaanne sifaan isan fakkaanne akhlaaqaan isan fakkaanne ji'a lamaaf ji'a sadiillee taatu lubbuuti jeqoonqooti ilma kiyyaaf mallaqa san waan damoota argatuuf argachuu dhabuu hin beeku. Imbaasii Raashaa dhaqee hiriira ba'a imbaasii Yuukireen dhaqee hiriira ba'a rakkinni Itoophiyaa rakkoo diinagdee rakkoo mallaqaa akka taate abiyyiif kaalkuleeshiniin galee dargaggoo iddoo sitti babbaasee jira jechuudha abiyyi. As gubbaa taa'ee karaa gabaabaatiin miiliyoonarii godha. Abbaan barbaade suufa uffata barbaade jiraachuu hin danda'a. Suufni fi biyya Awurooppaa kana keessatti biyyatti qaala'uu mala malee biyya Awurooppaa kanatti suufa doolaara 50 doolaara 200 bituu dandeetta. Guyyaadhaan namni jijjiirachuu hin danda'a jechuudha. Bakka uffattu san garuu beelaa ollaa keetii yataamaa miskiina ollaa keetii kabeetu saniif yoo goote irra gaariidha ka jiru meentaalitii daaspooraa hedduu keessa jira jedhee abdii qaba. Warroonni waa sadaqatu warroonni rakkataa gargaaru hedduun jiraachuu malaa jechuudha. Har'a konkolaataa gaarii oofuun odoo obboleessi kiyya diroonidhaan tumamaa jiru odoo taankiidhaan tumamaa jiru odoo ilmaan Oromoodhaan jumlaadhaan rashanamaa jiran osoo laayivii argitu konkolaataa gaarii oofuun uffata gaarii uffachuun kana qaba jettee kana nyaadhee kana quufe jettee poostuu godhuun I think
ana naan galu namoota hedduudhaaf isinii gala hin beekan. Namni garuu gaafa wanni hundi ta'eef dhuunfaa isaa qofa osoo hin taane hundi keenya akka qabsoofnu jireenya dhuunfaa kiyya jiraachuu hin dadhabu. Jireenya irraa hafe maatii kiyya faamilii kiyyaaf ollaa kiyyaaf ta'u jiraachuu danda'u mala magaalaa kiyyaa ganda akka naannoo kiyyatti namuu ni danda'a. Garuu kaa'uu fi akeekni nurratti dhalannee irratti guddanne sanii miti. Gabrummaa jala jirra. Obboloota keenya dhumaa jira. Ijoollee obboloota keenyaaf sagalee hin taane har'a ilmaan tuulamaa hedduun isaanii biltsiginnaa keessa jiran mootummaa keessa jiran. Namni isaanii sagalee ta'uu hin jiru jenne dhugatti nuti safuu sirna aadaa duudhaa oromummaa san eegnee jirra jechuu hin dandeenyu jechuudha. Kana godhuudhaaf ammoo har'a abiyyi wanni reef isinii kaasee isinii galana fakkaate waa'ee hedduu jechuudha. Isinii galaa har'a taaptaabiidha dubbiin qabsoon gara taaptaabii deebitee jirti. Dhugaa dubbachuudha maaliifii suntee qofa osoo hin taane abiyyi ajandaa bireen wash namoota hedduu kumaataman lakkaaman jijjiiree jira. Ittis milkaa'ee jira abiyyi. Naa qabaddaa kana. Naa qabaddaa wanna nama isinii jechaa jiru jechuudha. Rakkoon lammiilee Itoophiyaa rakkoo mallaqaati. Raashaa imbaasii salfii rakkoo mallaqaati. Dhugumatti inni Raashaa irraa maal qaba? Karakkate. Nama biyya salfii seenee bara. Akkasitti illee moora qabsoo Oromoo keessa karakkoo mallaqa qabu is a millions. Is a millions. Kaabbaa Oromummaa ofirraa baasaa mallaqa isinii kennina nafxanyummaa kaadhaa osoo jedhanii wallahi billahi namni sallafu miliyoona rakkoo mallaqaa rakkoo dinagdee akka jiru jechuudha. Rakkoo dinagdee fiduudhaaf rakkoo uumama irratti abiyyilleen laal hongee uumama irratti sii dabalaa jechuudha. Gaafa beelofti gaafa rakkatti waan nyaattu dhuydu dhabde yoo gartee akka reefsinitti mee rabbii ti amantee baraa fi furguggee gadi jechuu baatte harka kennattee abiyyi wajjin jiraattaa jechuudha. Amma diaspooraa hoo abiyyi akkamii qabachuu qaba diaspooraa biyya alaa jiru. Awurooppaa, Ameerikaa, biyyoota Arabaa, Miidiliistii keessa siifidha jechuudha. Barsiistota har'a barsiisan na barsiisu barra. Ana kutaa keessa taa'ee yeroo na barsiisu rool moodeelii jedhama. Rool moodeelii jechuun warra fakkeenyota nu fuudhan. Fakkeenyaaf. Dunquu Dajaasan asirraa ka'ee har'aas gahee siin jedha. Na barsiisan kiyya. Har'a abbaan qabeenya dambalsiiti sentarii haga kutaa afurii baratee haga kutaa abbaan geetu komershaal fa'aa DH gadaa fa'aa magaalaa Finfinnee keessa ni beektanii Sunshine Construction fa'aa ni beektanii warroota biileeneroota Itoophiyaa keessa jiran warri har'a dugugguruu lafee dugdaa dinagdee Itoophiyaa ta'an kan maqaa isin hin beekne kana mana barnoota yuunivarsiitii keessatti barsiisan. Warroonni biizinasa baratan ikoonomiksii manajimentii akkaawuntingii kana hunda ni baratan. Rool moodeel jedhanii isin barsiisan. Har'a kilaaseerii gurguruu irraa ka'ee namni kun as gahe. Maal keessa bahee teelee Itoophiyaa telekominikeeshinii duratti abbaan geetu komershaal maal gurguraa ture kilaaseerii luukii mamalkachaa fa'aa namaa barreessaa ture achirraa ka'ee liistororraa ka'ee maalirraa ka'ee asirraa ka'ee kanarraa ka'ee jedhanii si barsiisan si qaran. Garuu barsiisaa sun bileenera si godhee jira miimoorii keessi jijjiiree jira akkaatiin tattaafattee kaatuuf garuu innoo har'a achi jiru garuu si barsiisa bireen wash har'a ammoo warroota konkolaataa gaggaarii oofan sa'aatii gaarii kaatan naamun abiyyisii fidaa ookee karaa gabaabaadhaan maaliif rakkoo dinagdeen nuti rakaa hiyyummaa miileenara kana si godhaa sammuu kee meentaalitii kee jijjiiree jira jechuudha. Si gal ookee maal abba kun asiin luqqee kun asiin tanee jira kun asiin ba'ee jira anjaa mooraa bilisummaa qabsoo Oromooti anjaa Oromooti tijaan jiraachuu qaba jettee gara jiruu tijaatiin itti nasiisa jechuudha. Kana jechuun maalidha dargaggoota inerjii qaban kan har'a mootummaa kana rakkisan bireen wash gochuudhaan kallattii jijjiiruudha jechuudha. Kompaasii kee taa godhee karoo fi barbaadutti maqsa filoolaan loonii talala gara ifii barbaadutti si fe'ee si oofaa jechuudha. Sirriitti na hubattan na fakkaate. Fakkeenyaaf hedduu isinii kennaa jiran. Wanni ana gammaasee kana keessaa fakkeenyota hedduu fudhachuu dandeettan. Har'a
dhugaa dubbachuudhaaf nama meeqatu miidiyaa Oromoo dabalatee ummata keenyaaf saba keenyaaf sagalee ta'aa jira. Bara 2016, 17, 18, 19 hanga 20 akkam turre. Har'a ummanni Oromoo eessa jira? Isaan bara maal taatan kaleessa bara abbootii gadaa jumlaa rashananii har'a jumlaadhaan ilmaan Oromoo tuulamaa rashanaa jiran. Wallagga keessatti Gujii fi Boorana keessatti kanatti ta'aa jira. Kamiidiyaa irratti nu dhageenye meeqa jira? Meeqaadhaa keessaa baasanii rashanaa jiran. Wanni Oromiyaa irratti raawwatame namichi bara adiin faranjiin Ameerikaa seenatarri maal siin jedhe Itoophiyaa keessatti akka raawwachaa jiruu fi kayyuu kureen gargar baastanii ilaalinaa siin jedhe bara addunyaatti lallabee bara daataa guuree mootummaan Ameerikaa quba qabaa lammiin Itoophiyaa uummanni nagaa 500 ol ajjeefamu. Ukraine keessatti namni 500 ajjeefame kijiba hin ajjeefamne 500,000 no 500,000 no Ukraine keessa akka ajjeefame hin ga'u hagammaa daataa akkasii hin agarre gabaasa akkasii miidiyaa akkamii irraa iyyuu dhageenya. Gochoonni shukanneessoon Itoophiyaa irratti raawwatame achi raawwachamuu mara misaa'ila rokkeettii waan gurguddaa wallolte garuu kenna face to face dubartii irratti maal akka godhan argaa turte maqaa akkana jedhee sitti muun nama barbaachisu. Jumlaadhaan nama rashananii qileetti yeroo naqan argite viidiyoo kayyuu kureen baasime jumlaadhaan yeroo abbootii gadaa Oromoo rashanan argaa jirta. Waan yakka addunyaa kanarratti raawwatamintu lammii keetti irra raawwatamaa jiraati dammaqii isin jechaa jiran. Ummata keetiif sagalee ta'e lammii kee jala nafin ummata kee jala nafin kanuma isin jechuu barbaada. Yakki obboloota keenya abbootii gadaa Oromoo irratti raawwatame ilmaan Oromoo tuulama irratti raawwatame waan dhugaa galmee seenaa irratti hin raaffatamne irra isin taa'ee jira jechuudha. Shimallis Abdiisaa fakkaattota isaatii walitti qabame waan fedhe yoo haasa'e waan fedhe yoo qoose isin san fuutanii haasa'uu hin qabdan. Dhugaa dubbachuudhaaf wanti naannoo Tigraay, Oromiyaa, Beenishaangul hedduutti raawwatame waggoota lamaan kana keessa anaa miti ka jedhe seenaatara Ameerikaa jedhe deemaatii dhaggeeffadhaa miidiyaalee Ameerikaa tiwiitaroo qabaatan tiwiitarra jala deemaatii seenaatoroota laala. Namichaan face to face afaanitti jedhe yakki Itoophiyaa keessa raawwatame yakka Yukureenii olii jiraate malee gadi hin jiru ka jedhe anaa miti. Jarri daataa saatalaaytii qaban ati maal qabda Facebook kamiyyuu sana sirraata nuti fayyadamutti hin jirtu seeranii. Siigalee jarri daataa dhugaa waan haqaa hedduu qaban saatalaaytii ati quba hin qabne moobaayila kan akka itti fayyadamtu GPS kanatti akkati tajaajilamtu kasi gochaa jiru mootummaa Ameerikaati. Kana hunda hin qabanii isaan sanirra gabaasanii deemi Itoophiyaa miidiyaalee adda addaa fa'aa dhaggeeffadhaa dubbisaa miidiyaalee wanni jala seenati. Dhugaa malee qabatama malee waan hin dhageenye irraan dubbannu ofii keenyaa uumnee hin dubbannu jechuudha. Yakki ilmaan Oromoo irratti raawwatamaa jiru yakka Tigraay ol malee yakka Tigraay naannoo Tigraayitti raawwatame gadi miti jechuudha. Yakka naannoo Tigraay itti raawwatame viidiyoo argitanii jirtan rashananii uummata nagaa qileetti yeroo darban ilmaan Oromoo halkaniin kun guyyaami halkaniin akka kaameraa waraabutti hin mallatti qileetti sii darbanii galaanni fuudhee dabaraanii jira jechuudha. Maal ana viidiyoo argaa hin jirtanii? Haadha abbaa ilmi irraa du'e kijibanii obboleessi wasilli eessumni kijibaan sobaa kana isin jechuu barbaada. Ammallee Oromoo yoo ka karaa hadiida keessaa bahuu jirtu jiraatte karatti deebi'i dammaqi saba keetiif sagalee ta'e ummata keetiif quuqame qaala'insi jireenyaatii fi weerara mootummaatii fi uumamaa walitti qabate kana jalaa bahuudhaaf obsa sabrii jajjabina iftoomina amanamummaa ejjennoo si barbaachisa jechuudha. Kanaaf dantaa dhuunfaatiif mallaqa waraqaadhaaf jettanii lammii keessan hin jijjiirina. Gaadaafi maaliif ajjeefame? Beetu nuti gaasa kenna uumama rabbi nuu kenne kana Awurooppaa gaasa kenna warqii rabbi isinii kennuu qabaattan daayimandiidhaan bitattan malee waraqaa mallaqa jechuun waraqaa isin asii warshaa keettanii harkatti akka xarrarra gootanii oomishtan kanaan paappiriidhaan waraqaadhaan peepariidhaan isiniin gurguruu kaayoon kana. Yoo wanni gudhachikee biyyoota arabaa hedduu dabre Awurooppaan ammoo san malee jiraachuu hin dandeettu
gaadaafiin dhabamuu qabaa lafa kaatanii jechuudha. Gaaza kiyya maallaqaan isinitti gurguruu jedhee maallaqaan waraqaadha. Warshaa oomishaami. Halkan kana biileen oomishtar waraqaadha bara maallaqni. Waraqaa kanaan never ever isinitti gurguru. Rakkoon Abiyyi ammoo uummata Itoophiyaatti galee jira rakkoo waraqaati. Waraqaan yoo jiraate uummata Itoophiyaa rabbiyyuu akka rabbiyyoo jedhee natti akka amanuu danda'an hin godha jedhee Abiyyi deeme namoonni hedduun immoo itti amananii jiran hedduunis amanuuf jiranii jechuudha. Kana jala bahuuf ofiisaaf sabbichi barbaachisa. Galatoomaadhaaf garuu kana jedhaa isinii dheeresse bal'inaan irraa suu jirra. Kanaaf ammallee ilmaan Oromoodhaa saba keessaniif uummata keessaniif sagalee ta'a. Biyya alaa keessatti biyya diyaasporaa keessatti akkuma dur hiriira baatan sagalee taatanitti uummata keessaniif ammallee sagalee ta'a. Oromiyaan ka dur caala bu'aa jirti. Ka dur caala dhiigaa jirti. Ka dur caala duugaa sanyii qonni waraanaa gurguddaan raawwachaa jira. Sirna Abiyyii fi sirna Maltsiginnaatiin. Kanaaf ammallee uummanni Oromoo ofitti deebi'aa of ta'a sagalee walii ta'a. Kanuma jechuu barbaadan. Waan biraa tokkollee jechuu barbaadu. Abbaan barbaadde abbaan feete waan feete jechuu hin dandeettaa jechuudha. Kanaaf jedhe kanuma golaba nagaa keessana jirradha.